Maqaa keessan maqaan koo Sisaayii Gizeewun jedhama kan doganatti maalis ni godhe waaqayyo. Torbee har'aa mucaa boleessa kootii dhukkuba jedhanii natti manii walduma kanan dhufaa jira yeroo dhufaa jiru baay'ee dhukkubee hospitaala Geedoo gallee naan jedhani. Asumaanan dhufee nan kadhachiisee fi paastariin faa yeroo kadhatanii midhaan nyaatee hin beeku torbee tokkoo fi mucaa waggaa tokkootii hin qufaasisaa ol deebisiisaa bakka sadarkaadhuma du'aa keessa jira jedhani. Baay'ee kanaan duras mucaan dhiiraa jalaa miidhameera waan ta'eef obboleessi koo baay'eetti miidhamee ture hunduma keenyaafuu sassatadha dhiirri baay'een jiru nu bira dubara baay'eenna. Kanaaf kan ta'e anis baay'ee keessi koo nagaddaa dhufe asitti illee dhuga baatiin qabaan ture dubbachuus naasuusa sanaa baay'ee dubbachuu naan taane dhugaadhuma waaqayyoo dubbachuuf han dubbadhe malee torbee har'aa. Asumaan gaafan paastarii fa'a ittiin himu midhaanis nyaata amaannoo harma sinoodha. Qufaanis irraa dhaabbata nagaa dhadhanii gaafa isaan na tuqan isaan irraa wanta akka dhagaa wayii natti bu'ee nanaasisee of awwallaalee isaan booda dhaqee taa'ee gammachuu wayii natti dhagaame amma mana koo ga'uttu bakka keessi koo naga gammadasi naasuun sun narraayyuu hin dhaabanne amma galgalaatti iyyuu isaan booda boleessumti koo naa bilbilee bakka mucicha oksijiinii kennanii baay'een tinii keessa jira maa gaashan qabu naan jedhe boon fayyaannoo paastariin faan fayyadaniiru kadhataniiru fi hin fayyaa nyaatattis hin deebi'a nagaa isaatii naan jedhaniin jedheen. Ishi haa ta'u mee baasii hospitaaluma sanaa baasii kadhannaadhuma wayyaa baasii jennaan nyaata kana hoo manattoon argatu akkaman godhaa naan jedhe. Asittoo marfeedhaan kennaafii jiru jedhe sanbatas akkasumatti achuma oolee numan gaafadha galgalas ganamas guyyaas nan dawwalaa fi dafinoos akkuma kanaa dafinoo galgalaa namoonni dooktoriin beekamaan ani beeku tokko dhufee jedhe. Mee dooktor naa ilaali mucaa kana jennaan mucaa kee fudhuu gali mucaan kee nagaadhaati baasii asii naan jedhee. Asumaan gaafa baasee boleessi koonni tokko immoo Geedoodhuma keessa jira. Isa bira gaafa geessu gaafa mana isaa ga'u qofaan sun qaxirraa jedhee. Dhaqee naannan fidee fi dhufee aannan sana nan bitee fi nan obaasee mucaan koo nagaa ta'ee amma kaleessaattuu mana isaaniitti hin galle gaa hospitaalarraan fagaannudhanii kaleessa galanii mucaan nagaa isaatii dhukkubni sun irraa dhaabbatee qofaan sun irraa dhaabbatee amma nagaa isaatii ammayyuu dawwalee fi sagalee isaa dhaga'ee. Ameen. Harka keenya walitti buusnee ulfina isaa gooftaadhaaf laannaa. Mucaan amma fayyee manatti galaniiru. Fayyeera ammayyuu dawwaleetti dubbadheen dhufee mana isaaniitti galanii nagaadhaa edayyuu galateeffachaa bulle naan jedhaniiru. Bakka waaqayyoo haa galatoomu kanaaf waaqayyoon na Mee waaqayyoo galateeffannoo ulfina isaa gooftaadhaaf laadhaa. Paastarii faas waaqayyoo sana eebbisu. Eebbisaa fi paastarii. Dabalaa fi isaaniinis eebbisaa. Galanni keessan itti hafuuf jedhanii.